Leencichi ilmi sabaa artist Galaanaa Gaaromsaa wallee mata duree yaa shuraa kiyya jedhu qabatee dhufee jira. Baga gammaddan. Wallee ajaa'ibaati jechuudha. Akkuma beekamu Galaanaa Gaaromsaa yeroo adda addaatti jechuudha sirboota warraaqsaa, sirboota aadaa akkasumallee sirboota ajaa'ibaa wallee addaa wallee istaandaardii isaa eeggate wal duraa duuban qindeessee uummata biraan gahuu ni yaadatama. Ammallee gumaata ajaa'ibaa ayyaana irreechaa kana wal qabatee jechuudha. Wallee mata dureen yaa shuraa kiyya jedhu qabatee dhufee jira jechuudha. Eessarra gad dhiifama? Chaanaaluma isarratti gad dhiifama. Galaanaa Gaaromsaa kan jedhu irratti jechuudha. Dhugaa rabbi dubbatuuf walleen ammaa kuni suurummaan isaatu nama sodaachisa jechuudha. Suurummaan inni teempiliin godhatee dhufaa jiru baay'ee kan namatti tolu, namatti toluu keessa darbee jechuudha, kan miira namatti kaasu jechuudha. Haala isin asirratti argitan kanaanii amma sagaleen muuziqaan irraa hin cufe jechuudha. Akka ajaa'ibatti jechuudha, kan miira namaa tuqu weelkaam jennaan jechuudha. Galoo kiyyaa baga nagaan dhufte jedhaanii akkuma beekamu Galaanaan jechuudha ilma sabaati. Sagalee kiloolee isaa saniin yeroo saba isaa gama qabsootiinis gama aadaatiinis gamuma kamiinuu shubbisa adda addaa ragadaalee adda addaa gola Oromiyaa hunda keessa deemee sirbaa kan turedha jechuudha. Akkasumallee saba isaalleetiif nama sagalee ta'aa turedha. Kanaafuu gaa Galoon sirba addaa qabatee dhufee jira jechuudha. Akkuma beekamu gaa nuti hojiin keenya guyyaa guyyaan jechuudha artistoota Oromoo qaxaleewwan lafaa dhufanii fi artistoota buleeyyii akka isaanii kana hundumaayyuu yeroo isaan hojii bareedaa kan itti dadhabanii fidan jechuudha. Salphumatti ilaaluu teenyee ilaaluu osoo hin taane hawaasa bal'aa bira akka ga'uuf jechuudha. Viidiyoolee gaggabaaboo daqiiqaa 6 daqiiqaa 7 irratti hojjannee isin biraan geenya akka namni qophaa'ee eeguuf jechuudha. Yeroo gadhiifametti akkuma sirba kun amma Yoosan Geetaawunii fi kana durallee sirboota akka Andu'aalam Goosaa dhiyoo kanallee kan akka Sonaata Akkaleefaa jechuudha. Sirboota ajaa'ibaa ijoolleen hojjattee gadhiiste jechuudha. Isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama jechuudha. Viidiyoo beeksisaa irratti hojjannee kanumaan wal qabatee amma sirba yookaan wallee mata duree yaa shuraa kiyya jedhu jechuudha kan artistii jaallatamaaf kabajamaa artistii ilma sabaa quuqama sabaa qabuu fi biyya isaa jaallatu Galaanaa Gaaromsaa ilma Tuulamaatiin qindaa'ee gumaacha nuuf fide ayyaana irreechaa kanarratti artistoonni Oromoo barana hin dandamne dhugaa rabbii dhugaan isiniin jedha hin dandamne barana artistoonni Oromoo hin dandamne jechuudha. Artistoonni qaxaleewwan lafaa dhufanii fi buleeyyiilee walii galanii jechuudha. Wallee ajaa'iba wal duraa duuban qindeessaa jiran. Torbaanuma kana keessa wallee meeqatu gadhiifame jechuudha. Dhugaa aartiin Oromoo haala kanaan yoo itti fufte akka Itoophiyaatti miti akka Afrikaatti sadarkaa Afrikaattu bakka jechuun itti sodaatamu sadarkaa Afrikaatti guddachaa jirti jedhee yaada jechuudha. Hedduu dhugaa rabbii namatti tola jechuudha. Maybe namoonni hojii artistoonni Oromoo kana kan hojjetaa jiran kanallee qeequ hin dhabamu jechuudha. Suni nama gana hirriibaa hin ka'ini waan ta'eef hirriiba fi abjuu isaa walumatti dhiisan isaaf abjuudha waan ta'eef jechuudha. So kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya asirratti waan tokko kan isiniif qoodutu jira jechuudha. Namoonni chaanala Oroomaaniif haaraa taatanilleen please subscribe godhaa. Akkasumallee viidiyoon kunillee namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf jechuudha. Laayikii godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Mee haaluma isaan viidiyoo kana idiititti godhan dhugaa rabbii ijoollee qaxalee ajaa'ibaa tana waliin jechuudha. Akkasumallee haalli idiitara isaanii kaameramaaniin isaanii viidiyoo kwaalitii olaanaan jechuudha dalaganii jechuudha dhiyeessanii jiran jechuudha. Dhugaa dubbatuu fi Galaanaa Gaaromsaa akkuma beekamu walleen isaa yeroo hedduu jechuudha uummata biratti baay'ee jaallatamti. Keessa fuugaa artistoota yeroo ammaa bebbeekaman keessa kanneen akka Yoosan Geetaahunii fi Galaanaa Gaaromsaa, Ittiqaa Tafarii warreen bakka kwaalitiin tooppii waan irratti viidiyoon isaanii ilaalamu keessaa tokko Sonaata Akkaleellee dabalate yaa Sonaata Akkalee ammuma beekamtiin isaati warreen tooppii waan irratti ilaalamu jechuudha. Kanneen akka Galaanaa Gaaromsaa akkasumallee Ittiqaa Tafariitii fi yaa duraan caalaa bultumellee baay'ee wallisaa ture ammaaf garuu keessaa galee jira. Warreen akka artistii amma gaa'inillee dhiisee jira Qamar Yuusuf
biyyoolessaa adeeroo keenya kanneen akkanaa kun jechuudha warreen sirritti ilaalamaa turan jechuudha. Egaa ammallee sirba wal duraa duuba wallee ajaa'ibaa nu qindeessanii nuuf gumaachanii jiran jechuudha. Egaan daawwattoota keenya har'aaf asumarratti goolaba jechuudha. Viidiyoo laayikii godhaa, yaada keessan komentii jala kaa'aa, viidiyoo kana sheer godhaa namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf jechuudha. Walleen yeroo muraasa keessatti kan isin bira ga'u jechuudha. Walleen Galaanaa Gaaromsaati. Walleen isaa dhufee hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.